Hayya daawwattoota keenya kunoo akkuma argaa jirtan laalaa qaruuraa caccabaa jirtu tan argitani argibaa agarsiisa qaruuraa waa kunoo laalika qaruuraan caccabaa sagantaa ajaa'ibaati eeyyee kan ajaa'ibaati sagantaa baay'ee namatti tolu sagantaa qaruuraa irra ciisu kanarraan bolokkeetta irratti cabsuuti kanaafi daawwattoonnii fi kabajamtoonni keessummoonni iddoo garaagaraa irraa dhuftan sagantaa kanarratti argamtan moomillee taanaan maqaa boonsaa TV galatoomaa isiniin jenna waggaa itti leenjisee kunoo argika eeyyee qaruuraa irra ciisee jira seenaan Mikaa'el ijoollee keessan ijoollee ofii keessanii dhaltan kunoo argaa agarsiisa qaruuraa caccabaa irra ciisuun seenaan irratti kunoo kunoo laalaka bolokkeen irra kaa'ame irratti cabuuf ta'a tokko lama sadii amina sirriitti kenname seenani kana amina sirriitti kunoo qophaa'ii Jibriil kuno dura motora namarra baasaa ture ofii isaallee ofirra baasee amma ammoo qaruuraa irra ciisaa jira kuno Jibriil nama lammaffaa ta'uudhaan qaruuraa irra ciiseera saaboon boonsaan bolokkeetti itti dhiyeesseera kana booddee ani laakaa fi irratti cabsa qophaa'ii tokko lama sadii amina sirriitti kenname akkana eega namoota ciccimoo qaleexotaa kana aanaa shanan koolu yoo argattu ammoo baay'ee kana kan gammadu kanaafuu mee leenca kana isin badhaasuudhaan boonsaa kan isiniif kennan yeroo tokko naamina kennadhame sagantaa ajaa'ibaa sagantaa bashannansiisaa kana akkanatti qopheessanii shanfaga isiniin godhu saaboon boonsaadha.